Biyyi Israa'el hurree misaa'ila Iraan yaaddee jirti. Urgaa lola furgaatu haleellaa shurufkaa aara misaa'ila Iraan gaafa guyyaa 12 gaggeeffame ni yaadatan. Iraan adabbii basaastota Israa'el biyya isii keessaa qulqulleeffattee abdiin taatee Israa'el uumuu eegaa jirti. Israa'el ijibbaataa fi ija jabina ergattummaa Ameerikaa maxxanfattee amantee fakkaatti. Kanumaan irraa ka'uudhaan muummichi ministeeraa Biniyaamin Netanyahuun pirezidaantii Tiraampiin Waayit Haawusitti wal arguuf yeroo qophaa'anitti Israa'el Iraan keessatti galmawwan haleellaaf ta'uu danda'an ni qopheessiti jedhameeti eegama. Kanuma waliin wal qabatee dhiyeenya kana opereeshinii Laayik El-Laayon jedhamuun beekamu hordofuudhaan Iraan dandeettii ishee deebiftee ijaarrachuuf fiigaa jirti. Balaan hammaataan dhufu qophiiwwan cimaa dhufuu fi gamalachuu qophii ta'uu agarsiisuu isaaniitiin qondaaltonni nageenya wal dhabdeen haaraan uumamu akka hin oolle amanuun isaanii dabalata dhufeera. Gaafiin dhugaa amma jiru yoom eenyu osoo hin taane eenyutu dursee ija jaamsa. Israa'el haleellaa tasa haaraa Iraan irraa dhufuu malu Ameerikaa akeekkachiisuun ishee yeroo himamutti wal dhabdeen ba'aa jiddu galeessaa keessattuu mul'achaa adeemaa jira. Haalli guddachaa jiru kun kan dhufe yeroo diinummaa Iraanii fi Israa'el irraa itti fufee jirutti yoo ta'u, kunis nageenya naannoo hammachuu waraanaa fi dhiibbaa addunyaa irratti yaaddoo guddaa uuma. Qondaaltonni Israa'el dhuma torbaan dabree keessa bulchiinsa Tiraamp kan akeekkachiisan shaakala misaa'elaa koorporeeshinii eegdota warraaqsa Iraan Israa'el irratti haleellaa raawwachuuf qophii ta'uu akka danda'u maddeen Israa'elii fi Ameerikaa dhimmicha irratti beekumsa qaban ni himan. Maddeen Israa'el tokko akka jedhanitti odeeffannoon basaasaa walitti qabamee jiru sochii humna Iraan keessatti qofa kan mul'atu yoo ta'u, humni ittisa Israa'el balaa haaraa dandamachuu isaa kan duraan ture irra baay'ee gad bu'ee akka jiru himan. Kunis weerara tasa Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 erga raawwateen booda waggaa 2 booda ta'uu isaati. Maddi tokko akka jedhanitti basaasaan Israa'el 7 dura adeemsa misaa'ela Iraan erga adda baasee booddee yaaddoo wal fakkaatu kaasuun isaa ni yaadatama. Israa'el hin mootu jechuurraa of qusatullee carraan haleellaa Iraan parsantaa 50 gad ta'us namni balaa kana fudhatee shaakala waraanaa qofa jechuu qofaaf fedhii hin qabu jedha maddi Israa'el tokko. Yeroo ammaa kana of eeggannoon basaasa Ameerikaa haleellaan Iraan akka dhihaate kan agarsiisu tokkollee maddi akka hin jirre jechuudhaan maddi tokko ibsa. Sochiin misaa'ela Iraan dhiyeenya kana fudhatee fi tarkaanfiiwwan hojii biroos haleellaa tasa raawwatamuuf uwwisa ta'uu danda'a. Maddeen akka ja'an balaan guddaan waraanni Israa'elii fi Iraan gidduutti uumamu sababa safarri dogoggoraatiin kan uumame ta'us gama tokkoon immoo tokkoon isaanii inni kaan haleeluu fi dura haleeluu ja'an. Ministeerri muummee Israa'el Biniyaamin Netanyahuun muddee 29 pirezidaantii Tiraamp Miyaamitti ni argu jedhameeti eegama. Netanyahuun Iraan dandeettii misaa'ila baalastikaa ishee deebistee ijaaruuf carraaqqii taasisaa jirtuu fi bara 2026tti haleellaa biraa Iraan Israa'el irratti raawwachuu akka dandeessu irratti mari'achuu akka barbaadu maddeen Israa'el ni himan. Basaasa Israa'el tokko dandeettii misaa'ilota Iraan haaromfamuu isaa kan agarsiisu mallattooleen jalqabaa kan Iraan erga waraana guyyoota 12 baatii Juun keessa gaggeeffameen booda kaka'umsa guddaa qabaachuu argan. Maddeen Israa'el akka jedhanitti dhuma waraana kana irratti Iraan misaa'ila 500,000 kan kanaan dura qabdu 3,000 irraa gadi bu'ee jira. 400 kanaan dura qabdi keessaa 200 kan furguggifame qabaattee haftee ja'aniiran.
odeeffannoo waraana Israa'elee fi Mossad saffisni tarkaanfiiwwan deebisanii ijaaruu Iraan iddoowwan niikulara ji'oota 2 hanga 3 dhufan keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuuf ariifannaa uuma jedhanii hin yaadu jedhan. Garuu maddeen dhuma waggaa kanaa irratti dubbiin yaachisaa fi rifachiisaa ta'uu akka danda'u cimsanii dubbatan. Dhaggeeffattoota keenya fuula yuutuubii keenya Ta'anis Oromiyaa jechuudhaan saarchii yoo gootan peejii itti dhuftan ka duraa irratti subscribe, like, share godhuudhaan hiriyoota keessaniif akka qooddanii